Jirra jirtu maatii kaasu shoo nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u akkam jirtanii nuti nagaa jirra galata rabbii isinis baga nagaa taatan baga jiraattanii jiruun akkam isin biratti nu biratti hunduu gaariidha galatni waaqaaf haa ta'u sinoo jirtanii maatii keenya maatii jaalalaa isiniin jenna egaa arras bal'atuun deebitee dhuftee jirti maal qabattee dhuftee beektanii amma goromsa bareedduu kana kan waan hunda guuttattee jirtu kana ganaa dingilii illee ajoollee goromsi ganaa raadama omtuun jechuudha hin tuqamne innaa raada kana guyyaa kaleessa malee yadda isin gadiise ture baay'ee keessan jaalattanii bitanna bal'axuu maaloo bitanna jettanii hin beektanii na dubbistanii suurtan gara keessaatiin egaa kan ishiin abbaa mana abbaan hiree ishii geesseerti. Egaa obboleettii keenya tokko annoo irraa bitatte jechuudha. Joordaan irraa masaraati jedhamti. Masii baga gammaddee raaddi keetillee irra sii fe'amee deemee siin jira. Raaddi ishii fe'amee fi deemee jira. Egaa Joordaan irraa bitatte. Waagaan ishiitillee gatii shaggaan bitatte dhugaa jechuun baqa barana waan hunduu guddii ammeettan akkuma isiniin jee killee nu birri 30 taate ka'aa jirana. Egaa raaddi shaggaa gurguramte goromsa akkana bareeda kana argitanii saa guddaa taakun amma goromsi ganaa waanuma hundatu guutuudha. Innaa zariin isaatillee baay'ee tokko shaggaadha. Egaa amma Joordaan birri Joordaanitti seene jechuudha raada bira Joordaan irraa bitatte obboleettiin keenya nan guddifadhaa. Bareeda kana guddifachuun wayya cirraa kiyya mokkoruu wayyaa jettee egaa arrasii fe'amee fi jira raaddi. Egaa gizee fe'anii kaameraa waasee naanne kaasuni egaa raaddi deemee jira. Warroonni hin bitannettanii na gaafatan baay'ee keessan baay'eetu na gaafate dhiifama kaa'ee. Sinis immoo wanna carraa keechanii ni bitattu wanna carraa keechanii irra sin buuse saas ta'uu raadas ta'u hin bitattu baay'een keessan hin bitanne jettan hin bitattu abshir isiniif finna. Egaa aga danda'ame sun isiniif fidaa irraa inna nuti gabaarra miti mana keessa malee gabaasoo ta'e guute 10 bitattu guyyaatti akka barbaadan faranjii barbaadan abashaa ameerikaa chaayinaa kooriyaa waan barbaadan hunduu guutenna nuti immoo mana keessa wanni gabaa kun hin beekamu namu mana keessa inna kanaaf raada kana gaa obboleettii keenya masii harka galee jira isiniin jenna. Caarataa goona namni baay'ee caarataa nu godhi nuti dabalee fannaa nuti dabalee fata jettan garuu maal godhe kan waan jedhe malee hin taane egaa 70 gurgurame jechuudha. 70 gurguramtee bitamtee isiniin jedha. Kanaaf egaa gatiin ishiitillee baay'ee tokko shagga baay'ee tokko bareedaa akkuma isaa guyyaa kaansinii dabarsisanii egaa kisaarri maallee agaruu kun 70 gurguramte. Amma garuu saniin hin argamtullee natti fakkaatu sanii ol taa'ama goromsi baay'ee tokko waddadaa jiranii. Aga 100 tokko sinitti anima dhugaa siniin jira aga 200 kan jiru jira raada bichaa kan 200 jiru jira jechuudha. Garuu kun immoo miicayyoon dilii qabdi shaggaa bitattee siniin jira. Akkasii siniin jira maatii keenya egaa viidiyoo keenya si like share subscribe gochuudhaan immoo nu jajjabeessaa. Akkasii siniin jira maatii keenya. Kanaafiyyuu isin immoo wanna carraa keechanii isinii sonnaa warroonni bitachuu barbaada isinii sonnaa isin beeksisnaa isin immoo subscribe like gochuudhaan nu cinaa ejjedhaa isiniin jennaa. Egaa akkasii nu jajjabeessaa isiniin jennaa. Obboleettii keenyallee baga gammaddee siin jenna masiikoo raaddi keetillee maatii keetitti sii galee jira. Inna akkasii kanaaf viidiyoo biraatiin immoo walitti deebinaa agasitti nagaa nuuf ta'a sin jaalannaa nu jajjabeessaa isiniin jenna. Nagaa nuuf ta'a bye.